Sahaabonni islaamummaafis qabsaa'anii biyyaafis qabsaa'e waan ta'eef biyyittii hanga feetiyyeetti haa taatu jaalalli biyyaatii fi nageenya biyyaatiifachuun dirqama. Warroonni akka jaarraa abbaa gadaa waaqa guutuu musliima nuti musliima oromoodha jedhanii akkasiin lolaa turan. Oromummaadhaanis biyyaaf qabsaa'uun abboota keenya irra jirti. Islaamummaadhaanis biyyaaf qabsaa'uun abboota keenyaa fi seenaa islaamaa keessa jirti. Biyya ofiitti qabsaa'uun eessaa dhufte waan jedhu gaafii natti taa'eeru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya kan Simboodha ammas torbee isaa eeggateetiin bifa miidhagaa ta'een isin bira gahuudhaaf sagantaalee keenyaan qindeeffanneetiin ammas istuudiyoo keenyatti walitti dachanii jirra. Aniif obboleessi keessan naafil torbee kana bareechuudhaaf guyyaa sabtii gaarii gochuudhaaf walitti dachanii jirra. Baga nagaa walitti dachanii. Amiin baga nagaa walitti deebine Muhammad Nuur. Daawwattoonni keenyas baga nagaa walitti deebine jecha sagantaa Simboo keenyatti fufna guyyaarra. Yeroo ammaa kana immoo ji'a hijiraatiin ji'a kabajamaa keessatti kan argamnu jiini Sha'abaana jechuun seensa yookaan immoo iddoo shaakallii ji'a Ramadaanaatiif keessatti goonudha. Asiin duras dubbannee ture torbee keenya darbee irratti illee seensa ji'a Ramadaan ji'a Sha'abaana kanatti illee haasofnee ture. Amma immoo ji'a Sha'abaana kana keessa gallee jirra. Jiini Sha'abaanaa kun akkuma gaafa darbe jennee wantoota hedduu keessatti shaakaluu qabna. Quraana keenya qara'uu, ibaadaa keenya irratti jabaachuu. Dabalataan immoo Ramadaan illee dhufaa jira waan ta'eef Ramadaanaaf iskeejuulii keenya ammarraa baasnee qopheeffachuu qabna. Hamma yoo danda'ame immoo hojii keenya illee Ramadaana keessatti akka nurratti dhiibbaa hin uumne yeroo kana keessatti fayyadamuudhaan waan tokko karaa qaqqabannee jiini Ramadaanaa ji'a ibaadaa guutuu akka nuuf ta'uuf waan ta'uu qabu hunda gooneetiin itti deebi'uu qabna. Kanaaf immoo Ramadaan illee dhufaa jiraachuu isaatiin wal qabateetiin qilleensi Ramadaanaa illee bubbisaa jira. Naannoo amnu keessa deemnu magaalaa keenyas haa ta'u iddoo biraa keessattuu immoo iddoo hawaasni musliimaa hedduminaan keessatti argamu keessatti jiini Ramadaanaa dhufaa jiraachuu isaa sochiin gabaatu ni beeksisa. Daldalli naannoo sanillee ni beeksisa. Magaalaa keenya keessatti illee waan tokko waan kanaan wal qabatu argaa jirra. Meesii ati hoo maal daawwatte torbaan kana? Akkuma ati jette jiini Sha'abaanaa ji'a itti leenjisanii qaama isanii qalbii fi qopheessanii Ramadaanatti itti seenanidha. Jiini Sha'abaanaa keessa soomnis ni jira sunnaadha. Hedduun namaa dagatee jira waan kana sunnaa kana Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ji'a kana keessa soomaa turanii sababni isaatis ji'a kana namoonni dagatanii jirani amma saniifuu ji'a kana keessa soomuunis inni sunnaadha ibaadaa guddoo takka. Lammaffaa ammoo ji'a Ramadaanaatiif itti qophaa'anii bubbisu jira. Kanaaf naafi jiini Sha'abaanaa keessa jiru kun ji'a hedduu keessatti shaakalliin taasifamuu qabuu fi wuddii quraanaa keenya ibaadaa hojjennu kan Ramadaana keessa maaliif akka ta'e beektaa? Ji'a kana keessa kan hojjennu Ramadaana keessa immoo dachaa gooneetiin kan hojjechuu qabnu. Fakkeenyaaf quraan juuzii tokko kan qaraanu dachaasanii achii ol gooneetiin kan qaruu qabnu. Ibaadaa keenyatti illee daran jabaachuu qabna. Salaata jamaan salaatu irratti illee daran jabaachuu qabna waan ta'eef kan hundayyuu immoo as keessa shaakaluu qabna. Jiini Ramadaanaa ji'a tokko kana immoo ji'a keessatti shaakaltuu ta'uu hin qabu. Ji'a keessatti milkooftee deemtu ta'uu qaba. Injifannoon shaakallii ati injifannoo yookaan immoo dorgommii dura gootutu injifannoo saniif akka gahumsaatti si ta'a waan ta'eef kanaaf ji'a Sha'abaanaa kana keessa shaakallii hedduutu taasifamuu qaba kan jedhuuf ji'a Sha'abaanaa kana keessa sagantaalee Simboo ji'a Sha'abaanaa kana qabnuun waa'ee Ramadaanaa kan haasofsiisaatiin fadilii jiini Sha'abaanaa kun qabullee haasofsiisaa sagantaa keenya kan Simboo torbee itti aananii keessatti illee kaasaa kan deemtu daawwattoota keenya. Kanaaf isin hundinuu ibaadaa keessanitti akka jabaattan asumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamna jechuudha. Sirriidha. Waan Ramadaanaa fi waan Sha'abaanaa hanga Ramadaanni seenuuf hanga Ramadaanni bahutti illee suutaan kan wal jaalachiisaa deemnu ta'a. Har'a ammoo duree qabannee akkuma beekamu sagantaa Simboo keenyaa irratti mata duree qabannee mata duree marii dhiyeeffannee kan irratti mari'annu ta'a. Mata dureen torbaan kanaa mata duree guddaadha. Mata duree shari'aanis deeggaramuu seenaanis deeggaramee hadiisaanis deeggarameedha. Mata dureen sunis jaalala biyyaati. Sadarkaa biyyaa hubbul waxan isa jedhan san jechuudha. Waa'ee jaalala biyyaa haasofnaa sadarkaa biyyaa maal jetta Muhammad Nuur? Wallahi mata duree hedduu ulfaataa fi hedduu immoo interesting ta'edha mata dureen kun. Mata dureen kun mata duree jaalala biyyaa akkuma beekamu namni hedduun biyya arrabsuu biyya ofii jaalachuu dhabuu ittiin boonu jira. Social media irratti keessattuu ammoo waan kana irratti waan hedduu xiinxalee maal akka beektaa? Silaa namni daran jaalala biyyaa beeku nama biyyaa bahe. Namni biyya ofii taa'ee namni waan harkaa qabu hin beeku. Ni'imaa keessa jiru hin beeku. Jenneetiin namoonni biyya keessa jiran biyya jibbu irratti ni'imaan harkaa qabu hin beeku namni jennee yoo kaasne namoonni biyya bahanii jiran ammoo biyya baqaa jiran ammoo daran biyya jibbu irratti yoo jabaatan ammoo akkamitti akkas ta'ee jedhee yeroo hunda of gaafadha. Gaafii kana ammoo isaaniif dhiyeessuu barbaada.
daawwattoota keenyaaf warroonni biyyaa baatanii biyya ambaa jirtan silaa isini ka biyya jaalachuu qabu silaa isini ka biyya jaalal biyyaa beekuu qabu fi nama barsiisuu qabu akkamitti jibbaa biyyaa labsuu dandeettanii nama hundaa miti. Nama hundaa miti nama muraasa. Namoonni muraasni nama dhibba keessa tokko ta'uu mala. Keessattuu warroonni sooshaal miidiyaa kanarra jirtan akkamitti akkas gochuu dandeettanii jedheetiin gaaffii isaanii dhiyeessuu barbaada Muhammad. Sirriidha. Garuu daawwattoonni keenya hundi nuti beekuu qaban namni biyyaa ba'e hundaa miti kan hanqina jaalala biyyaa qabu. Biyya hin jibba jennee illee jara sararoon illee ulfaataadha. Garuu immoo namni biyyaa ba'e silaa biyya ofii kan sirriitti jaalachuu qaba. Biyya ofii kana sirriitti yaaduu qaba. Namoonni muraasni irraa hafan dhibba keessaa tokko yookaan lama namoonni ta'an jaalala biyyaa kana yookaan immoo biyya kana yaadachuullee dagachuun ni mala. Nu waa'ee namoota saniitti kaasuu barbaanne malee namoonni biyyaa bahan hundinuu biyya isaanii ni jibbanii kan jedhu miti. Maaliif jaalala biyyaa yoo argaa jirru namoota biyyaa bahan irratti. Nuti ni'imaa biyya keenya keessa jirrutti waan as keessa jirruuf jaalala biyyaallee daran hin beeknu. Garuu immoo jaalala biyyaa kana kan beeknu biyya keenya sirriitti yoo beeknedha. Wanta tokko kan jaalattu bara yoo sirriitti beekte. Keessattuu immoo seenaa inni hariiroo kan kee waliin qabu. Fakkeenyaaf akka qaama nama musliimaa tokkotti biyyi kun uummata musliimaa wajjin hariiroo akkamii qaba? Saba kan kee wajjin hariiroo akkamii qaba? Kan jedhu kana yoo sirriitti diiteelli isaa kan beektu ta'e jaalala biyya kanaa onnee kan kee keessatti uumamaa deema. Faallaa kanaatiin yoo ta'e immoo jaalala biyyaa osoo hin ta'in namoonni jaalala biyyaa faarsan fakkeenyaaf namoota ati hin jaalanne yoo ta'e namoota siin galee miti namoonni jaalala biyya kanaa faarsan namoota ati hin feene yoo ta'e siyaasaanis ta'uu ni mala amantiinis ta'uu ni mala waa'ee biyya kanaa yeroo faarsan yoo argitu ati namoota sanniin waan hin jaalanneef ilaalchi amantiitii fi ilaalchi siyaasaa kan keessaan hin garagara waan ta'eef jaalalli biyyaa si keessa jiru hir'ataa deemaa jechuudha. Hir'ataa deemee almost gara duwwaatti gadi deebi'uu danda'a jechuudha. Kun immoo gahee atiin biyya kana keessatti qabdurraa suuta suutaan akka gara duubaatti deebitu taasisa. Tokko dogoggorri guddaan jiru ilaalcha irratti jaalala biyyaa siyaasaa wal qabsiisuudha. Jaalala biyyaa siyaasaa miti. Namni tokko siyaasaa keessa seenee siyaasaa keessa yoo jiraate akkuma ta'etti namni inni jibbu wahii yookaan gareen siyaasaa inni jibbu wahii yoo biyya faarse nama saniif jedhee biyya san jibbu hin jiru. Inni illee biyya isaa haa jaalatu ati illee biyya ta'e jaalatee itti fufuudha malee jaalalli biyyaa siyaasaa miti. Lammaffaa immoo hanqinni guddaan jiru akka ilaalcha kiyyaatitti hanqinni guddaan jiru tokko jedhee yaadu warroonni fuuldura uummataa jiran du'aatonni warroonni khutbaa godhan khutbaan tokko jaalala biyyarra yoo dhiyaate maal qaba? Yeroo hedduu hin mul'atu. Jaalala biyya maqaa dhahanii biyya ofii maqaa dhahanii warri Suudii bara Ramadaana keessa ashara al-awaakirin keessa maqaa dhahanii mootii isaanii maqaa dhahanii biyya isaanii maqaa dhahanii salaata keessa kadhataniif. Itoophiyaa maqaa dhahanii siigalee Itoophiyaa maqaa dhahanii biyya teenna jedhanii yoo du'aayii godhaniif dhoggaan qabu biyya ofiitti du'aayii gochuun galee kanaafuu warroonni fuuldura uummataa jiran warroonni gorsitoota hawaasaa ta'an gorsitoota dhalootaa ta'an warri waa barsiisan jaalala biyyaa irratti uummata kaasuu sadarkaa biyyaa akka uummanni beeku gochuudha. Asii galee gama kanaan hanqinni hedduun ni jira. Jaalalli biyyaa jechaan ibsamuu hin danda'u. Waan gochaan agarsiifamu akkuma isin jedhe jaalalli biyyaa siyaasaa miti. Biyyi tokko waan hawaasa fayyadu waan biyya fayyadu waan bu'uura misoomaa ta'e kamirrattuu namni kamuu deeggaramuu qaba. Galee waan hawaasa fayyadu kamirratti waan nama dhuunfaan ta'in waan hawaasa fayyadu waan biyya kana fayyadu waan islaama fayyadu irratti namni kamuu deeggaramuu qaba. Galee saniifuu wantoota jaalalli biyya ittiin ibsan keessaa tokko biyya ofii jaalachuu keessaa tokko biyya ofii hamtuudhaan kaasuu dhabu tokkoffaan. Seenaa biyya sanii beekuu. Seenaa of beekuu dhabuun akkuma ta'etti of beekuu dhabuun seenaa keenya duuba keenya beekuu dhabuun akka biyya keenya jaalalli godhanii fakkaata. Saniifuu biyyi takka ikoonomiidhaan dadhabduu ta'uun malleen isii sharafni isii gadi bu'uun biyyi humaa waan gootiin qabu. Galee mallaqa nu qabnutu mallaqaan qabutu mallaqaati qabdutu mallaqa biyyaati. Miti. Saniifuu ikoonomii biyya keenyaa jechuun kiisa kiyyaaf keeti. Saniifuu nuti irra hojjechuu qaba guddina biyyaa irratti malee biyyi homaa waan balleessite hin qabu waan biyya arrabsamuuf hin qabu. Seenaa keessattis jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa Makkarraa baqatanii bahan Makkaa maal jedhanii keessaa bahan? Uummanni keenya ari'us ani si jaaladha jedhanii keessaa bahan. Jaalala biyya osoo Makkaan jaalatan sababa diina islaamummaa tikfachuuf jecha Makkaan dhiisanii keessaa bahan malee Makkaan jaalatu dhabaniiti miti. Hijraan jaalalli biyyaa osoo nama keessa jirtu osoo biyya jaalatan keessaa bahuun wanuma jiru jechuudha. Duratti illee akka kaasuuf yaaletti naa fi
biyya jaalachuudhaaf seenaa biyya sanii beekuu qabda. Keessattuu immoo an fakkeenyaaf akka nama dhuunfaatti akka amantii kiyyaatti illee jechuudha. Hariiroon uummanni musliimaa yookaan immoo hariiroo amantiin islaamaa biyya kana wajjin qabu maal fakkaata kan jedhu yoo immoo duuba deebi'ee ilaale biyya keenya keessa kanatti biyya amma keessa jiru kanatti iyyuu seenaa gurguddaa kan qabu nudha. Uummata musliimaati. Sulxaanetiin gurguddaan biyya kana keessatti hojii guddaa hojjetaa deemee sulxaanotota musliimaati. Sigalee miti. Kan hunda seenaa kana hundayyuu yoo duuba deebitee ilaalte yookaan immoo yeroo kenniteef yoo dubbiste gaheen ati biyya kana keessatti gumaachaa turte. Biyya kana gadi dhaabuudhaaf gaheen ati gumaachaa turte yookaan immoo gaheen musliimni gumaachaa ture yoo duubatti deebitee ilaaltu biyya kana jaalachuudhaa wanti tokko illee hin jiru iyyuu. Sigalee miti. Qaama biraa qaama biyya kana hin jaalanne yookaan immoo ilaalcha biyya kanaatiif ilaalcha negatiif ta'e akka qabaatu qaama si godhu sirriitti ofirraa deebisaa jechuudha. Kana ka gootu maal yoomi yoo seenaa biyya kan keetii beekte. Hariiroo atiin amantiin kan kee biyya kana waliin qabu sirriitti yoo beekte nuti immoo akka uummata musliimaatti as yeroo dhiyeenya kana fooyya'aa dhufaara malee biyya kanaa wajjin hariiroon dhaloonni amma jirru kun jechuudha. Biyya kana wajjin hariiroo nuti qabnu hariiroo pozitiivii miti jechuudha. In jaalannu iyyuu maqaa irraa kaasee jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa akka jedhu ni jira. Habashaa akka jedhus ni jira. Jechi kunniin maqaan kun maqaa biyyattiin ittiin yaamamtudha. Maqaa biyyattii ittiin ibsamtudha. Kanammoo fakkeenyaaf qaamni siyaasaa yookaan immoo qaamni amantiidhaan hin fakkaanne tokko biyya kana yoo kan jaallatu ta'e nutiin keessoo keenyatti qaama saniin wal dhiibuun ni mala. Siyaasaanis haa ta'u amantiidhaan walirraa fagaachuun ni mala. Qaamni sun immoo biyya kana yeroo qabsoo isaatti yookaan immoo sochii inni taasisu keessatti biyya kana yoo kan fayyadamu ta'e akka haguuggiitti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa amantiidhaan qabsaa'uu barbaadu maqaa Itoophiyaa jedhu qabateetiin ol ka'a yookaan immoo maqaa Habashaa jedhu qabateetiin ol ka'a. Nuti hoo maal goona? Nama san keessa keenyatti waan hin barbaanneef siyaasaanis haa ta'u amantiidhaan gargar waan taaneef maqaa namni sun kaasee fayyadamu kan eenyu goona kan namuma sanii goona jechuudha. Fakkeenyaaf jechi Habashaa jedhu seenaa keessatti illee akka dhageenyetti Rasuul sallallahu alaihi wasallam gaafa jalqaba sahaabota sanniin gara biyya kana ergan gara ardee Habashaa deemaa jedhaniitiin kan ergan. Jee maqaa isaaniitiin yaamanii jechuudha. Xalayaan isaanis jira muuziyeemii garaagaraa keessa. Maqaa jijjiiramee malee barreessaniitiin. Maqaa gara ardee Habashaatti. Ardee Habashaa jechuun yeroo san biyya amma keessa jiru kana qofa miti. Riijinii kana hundayyuu kan marsu jechuudha. Warroonni naannoo kana qubatan Habashaa jedhaman. Kanaafuu warroonni immoo nuti siyaasaanii fi amantiidhaan garagara taane siyaasaa fi amantii isaanii dagaagfachuudhaan maqaa maal jedhu qabatanii kaan maqaa Habashaa jedhu kan yookaan immoo maqaa Itoophiyaa jedhu kana qabatanii gaafa ol ka'an nuti immoo siyaasaa fi amantiin garagara waan taaneef maqaa isaanii kana isaanumaaf kennine maqaan kunis kan keenyaa miti kan isaanii miti. Kun immoo dogongora guddaadha. Maaliifi kanaaf amantiin kennallee gahee biyyaa kana keessatti misooma biyyaa waan hunda biyyaa kana keessatti illee amantiin kenna amantiin musliimaa wanti duubatti hafeef inni guddaan ilaalcha nutiin kanarratti qabnudha. Kanaafuu kun guutuutti ilaalcha dogongoraaf ilaalchi sirraa qabudha. Sirriidha. Lammaffaa immoo wanti ani akka gaafiitti kan jalqabaatti aansee kaasuu barbaadu akka amantaatti yoo ta'e musliimoonni biyya kanaa biyya isaaniitiif hedduu qabsaa turan. Mootii Islaamaa biyya kana keessatti mootii dhumaa Abbaa Jifaarraa qabee jechuudha. Warroonni akka Jaarraa Abbaa Gadaa Waaqoo guutuu musliima nuti musliima Oromoodha jedhanii akkasiin lolaa turan. Yoo Islaamummaadhaan taate biyyaaf qabsaa'anii jiranii yoo Oromummaadhaaf taate illee biyyaaf qabsaa'anii jiran. Oromummaadhaanis biyyaaf qabsaa'uun abboota keenya irra jirti. Islaamummaadhaanis biyyaaf qabsaa'uun abboota keenyaa fi seenaa Islaamaa keessa jirti. Biyya ofiitti qabsaa'uun eessaa dhufte waan jedhu gaafii natti taa'eeru. Biyya ofiitti qabsaa'uun. Saniifuu wanni takka ammoo wanni hubadhe warroonni jaalala biyyaa jechuun jibbaa biyyaa labsanii fi warroonni biyya ofii maqaa hin taaniin kaasan biyya keessa ta'anis biyya alaa ta'anis warroonni biyya ofii maqaa hin taaniin kaasanii hubataniiti miti. Waan jedhaas jiran sana hubatanii miti. Biyya ofii arrabsuun yookaan immoo biyya ofii irraa waan hin taane wayii himuun akka aadaa wayiitti akka waan xiqqaa wayiitti ilaalaniiti malee dhiibbaa qabu san xiinxallaniiti natti hin fakkaatu. Kanaafuu wanni isaaniif dhaamuu barbaadu jaalala jibbaa biyyaa labsuun biyya ofii irratti waan hin taane labsuun balleessaa guddaadha. Shari'atti illee seenatti illee daba guddaadha. Jaalalli biyyaa akka jechaan ibsamu miti hoggochaan ibsamu. Naggaadeen jaalala biyyaa akkatti ibsu qaba. Namni daldala irra jiru daldalaan mallaqa argachuu qofaa miti. Egalee mallaqa argachuu qofaa miti bara jaalalli wanni inni ilaaluu qabu. Biyya san tajaajilaa daldalaan tokko ikonoomii biyyaa keessatti sadarkaa guddaa qaba. Gahee guddaa taphata. Ikonoomii biyyaa gabbuusuu keessatti, ikonoomii biyyaa ol kaasuu keessatti. Ikonoomii biyyaa ol kaasuuf dalaguun ammoo jaalala biyyaa tokko.
Lammaffaa namni daawwaa godhu yookaan ammoo namni waa barsiisu jaalala biyyaa nama barsiisuun dhaloota beekumsaan qarame oomishuuf yaaluun dhaloota hooggansaaf ta'u dhaloota saayintistii ta'u oomishuuf akkasi dhaloota barsiisuun jaalala biyyaati. Namni hunduu gahee isaatiin ka biyya ijaaru ka waa ijaaru karaa wayita ijaaru fakkeenyaaf namni injiinaraa tokko wayita karaa ijaaru akka dhaloota itti aanuuf ta'utti itti yaadee bakka mallaqa isaa qofaaf osoo hin ta'in maateriyaala meeshaa gaggaarii fayyadamee karaa ijaaruun mallaqa isaa qofa osoo hin ta'in mallaqa isaa fudhataa mindaa isaa fudhataa biratti ammoo jaalala biyyaallee yaadaa. Guddina biyyaallee yaadaa ijaaru sanii jaalalli biyyaa malee jaalalli biyyaa jechaan miti ibsu gochaan jaalalli biyyaa gochaan ibsuu kana keessatti ammoo hanqina hagana hin jedhamne jira hanqina guddaa jira namni hunduu fiildii hunda keessatti ka fayyaa dalagullee ka ijaarsi dalagullee qotee bulaanillee ka biiroo mootummaa keessa jiru hundi isaa jaalala biyyaa ibsu irratti hojiidhaan jira bara jaalala biyyaa ibsu irratti zeeroodha. Sirriidha. Egalee warroonni jaalala biyyaa ibsuuf afaaniinii miti gochaan ibsan ammoo hedduu jira kumaatamaan qaba. Hin qabnu jechaa miti. Kanaafuu gola dubbii kennaa maalaa goon sitti fakkaatinaa fi keessattuu immoo dhaloonni amma lafaa dhufaa kun jaalala biyyaa kana sirriitti beekuu qaba. Wanti duubatti nu hambisillee kan inni guddaan jechuudha. Gahee nuti biyya kana keessatti qabnu keessaa akkuma duratti kaase siyaasa ikoonomiidhaan haa ta'u hojii garaagaraatiin gahee nuti biyya kana keessatti akka musliimaatti gahee nuti qabnu wanti duubatti nu hambise keessa tokko hanqina jaalala biyyaa kana. Kanaafuu dhaloonni amma lafaa dhufu kun hundinuu imaaman masjiida ta'uu ni malanii barsiisonni mana barumsaa jiran ta'uu ni malanii barattoonni isaanii uummanni isaanii hubannoo biyyaa kan akka qabaatu. Yoo kana hin taane ijaarsa biyyaa keessatti gaheen nuti qabaannu duwwaa ta'aa deemaa jechuudha. Seenaa takka si himee gara sagantaa itti aanutti deebina. Taatee yeroo as aanaa namni hundu addunyaan guutuun beektu biyya Suuriyaatti waan ta'aa ture jechuudha. Seenaan Suuriyaa bilisummaan Suuriyaa bilisummaa yeroo gabaabaati dhiyoo kana bilisoomtee mootummaa isii uummanni filateen hoogganamu kan jirtu. Suuriyaa gaafa isiin dhiheenya kana bilisoomtu akka biyyatiyya jaaladhuu fi akka sadarkaa biyyaa beeku sadarkaa nageenya biyya takka yoo ka jaalattu yookaan ammoo ka keessa teettu yoo nageenya qabaatte. Jigalee uummanni Suuriyaa namni Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaa keessa jiru uummata Suuriyaa ka ijaa hin argin hin jiru biyya kana keessatti masjiida hundatti ka kadhatan. Jigalee karaa hundarra ka kadhatan uummanni babbareedaan uummanni gaariin uummanni seenaa dheeraa qabu sun uummanni Shaam irraa dhufe suni Damaskoo irraa dhufe. Damaskoon magaalaan Suuriyaa seenaa keessatti magaalaa yeroo jalqabaati akka seenaa addunyaatti magaalaan jalqabaa Damaskoodha. Uummanni seenaa dheeraa qabu suni wayita biyya isaa irraa bahee ganda keessa deemee baadiyyaa cabduu Itoophiyaa keessa deemee kadhatu. Sababa maalii? Sababa nageenya dhabuu. Sababa nageenya dhabuu biyya isaa irraa baqatee kadhata fuula namaa dura dhaabatee. Gaafa Suuriyaan bilisoomteetiin mootummaan isii gabroomsaa ture biyya keessaa baqatu manni hidhaa addunyaan guutuun ajaa'ibatti ta'e addunyaan guutuu boochisee mana hidhaa Sayidnaayaa jedhamu hin beektaatis daawwattoonni keenyas hin beekanii mana hidhaa san keessatti lammiileen Suuriyaa kumaatamaan lakkaa'amu toorchi godhamaa tura. Achi keessatti dararamaa bahan azzabamaa bahan jechuudha. Kaan miila irraa muranii kaan harka irraa muranii kaan hidhanii akkanatti. Warroota sammuu gurguddaa qaban warroota jiinees ta'an kanneen achi keessatti azzabaa turan. Sababa maali? Sababa nageenya dhabuu biyyattii. Sababa gabrummaa sababa mootiin isii gabroomseef. Yeroo viidiyoowwan sanniin laaluu fi namoota sanniin seenaa sanniin laalu jaalalli biyyaatii fi nageenyi biyya hagam takka akka barbaachisaa ta'e na mul'ata. Biyyi tee haga feetiyyeetti haa taatu. Dhugaas hin jiraa biyyi tee hanga feetiyyeetti haa taatu jaalalli biyyaatii fi nageenya biyyaatii fachuun dirqama. Nama jaalala biyyaatiin taphatu, nama nageenya biyyaatiin taphatu abbaa fedhe haa ta'u, obboleessa kee maan taane, fira kee maan taane, saba kee maan taane hin jiru ganda kee maan taane. Jaalala biyyaatiin taphannaan, nageenya biyyaatiin qoosnaan hin jiru obbolummaan. Sahaabonni islaamummaafis qabsaa'anii biyyaafis qabsaa'e waan ta'eef. Islaamummaaf qabsaa'uu fi biyyaaf qabsaa'uu illee nama barsiifti waan ta'eef. Jaalala biyyaa akkatti argannu keessaa biyyi keenya fakkeenyaaf naannoo nuti jiru kun nagaa ta'uu ni mala. Naannoo kanarraa immoo kiiloomeetira hedduu fagaatee nageenyi iddootti boora ta'uu ni mala. Kun nu dhukkubsuu qaba. Keessattuu biyya keenya keessatti dhiisi biyya keenya numayyuu nagaa jennee haa yaannu. Ollaan keenya Sudaan rakkoo keessa jirti taanaan rakkoon sun rakkoo keenya ta'uu qaba beeki.
rakkoo naannoo tokko waan ta'eef jechuudha. Nu dhaqqabuun isaa hin hafu. Kanaafuu akka biyyaatti illee nageenyi biyyaa yoo tasgabbaa'ee jiraate nu gammachiisuu qaba. Yoo nageenyi biyyaa boora immoo nu xinquu qaba. Du'aa godhuu fi qabnaan dhaamsa keenya kan siimboo torbee kanaati. Daawwattoota keenya sagantaa keenya kan siimboodha. Ammas akkuma itti fufetti jira sagantaa keenya kan oolmaa daawwannee walitti dachaana turtii gaarii isin jedha.